Mamun timbang. زيت تناقي كوبي سالس زيتي هيا أكويني قرأنا كوبي تنيسا كوبي جيتني كوبي بيتي وهذه كلها ما قال كلها تتنقين سنيفون تاني نان كان جيتني نان كان جيتني تاوجر ما مرة مليون تهوت ياتي جيبي مليون تابوز يا جيبي فما بيرا في ما لا كمر يامال دلالة تباسي بيتي ما لو بيت ما جالا اللي دومي عملو لافكابي وتجابي انسي شاكي اكاسي سيني وبركاته جرا جرتو بقى جرا نورتو في جالتم تو اورو شو الرجا وانا جايبه ان الله وانا جايبه كم مدرو ريو تنغا نفيرا غلچن تري منغد دوران غلته ترتي اران تنغا اچيس ديمته جرتي ولبدين ساني حالا نكت چمه تري كوبا قبدني اسيلنغا ايسا كغوته غوبته نله مناخما له خوته تري اچيس ديبي ان لندكه شورركا غودي واي بليتي ديمو بليتي يرتي اسيل ر بربادي فيديتين جرا نبرت ارغمتي سنيفو وان اسين جتوس ولي لالا غوچونس غوچا جايبا وان انتانه سنيفو بلينغيا خبجمتودا في جالتمتودا يوتيوب انا فاريت انا نكم سنتريتي لايك سبسكرايب شير غورادا سنيفو اسين سنجرتي ولين سنغرتيسا ند وان اسين جتوس وان ولي لالا اسيلن هادفتو ميدا اسيدا غباتله هينمنه سنيفو عالم ميدمتنس نيرو رفمته منچانو جرتي سنيفي ياما كسيتي ميغا وان اسيرغي في وان ولين غدو ترن واول غدو ترن اكسمتي اسين اسمرا دغينيان سنينجا تاكناتيغا نغي انتروا سنيفي ياما اوبسان نيغا اي دريدي قلت ميوها قلت بلا روا من حيث الرجل راوي فوق التاي السلام عليكم ورحمة في جالة توتوتا انجي انما سيدا وجه جرا سنيفو اكاسي ميدا غدا ناسي ساني سمدرو اسيس كباتي وان دفتي سنكبدو انا لينغا سمدو بايلو جرا سيبو جراني برا مدرو ولا بدي مثلا كان ارغو ملي أتي خرطة كون غرام ميديات إنكباتي خرطة بتين إنكب نامني سنترو نفتو يجي رسي وجرا هنيفو السلام عليكم جيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جنة في ودكتور تفينا على مناتي في أبا مناتي وجهني سكوري خنا أوان أكيد واول قوة كان أتيس كم تكوني سيسا كبدي زيتون ده تنيتي أما سيجان ينقد بلا ميكابوسي من رجعي namni rana qabu dadhabanii miyyoo sanillee achitti mataa dhoosee biraa deema jee waan kana maati akka nama tokkotti waan inni isin godhan kana itti daawwattoota agartoota dhageessi. Ati haadha mana anaa jaalalaati. Saa dhugaadhaami numaatu itti saqanne kabajaa fi sharafaan takka lamaa biree ammaan tanagaa miyyoo tana oofu amma osoo itti himatinu anumaatu hordoftoota fi daawwattoota dhageessa. Osoo amma miyyoo tana oofu oguu biyyaa fi dumaali jeeffiti. Ati amma bara afaan dubbattuun qabdu bara ammaan tana obsa fixatteeti obsini sirra bidabree dhalaan hirrifata gaa'ee qadara rabbiiti umaa miti amma miyyoo tana waayistee nyuti jee fideni مليون تابوت ياتي milyoon taabooti jee fide eegaa as fidee duuba sibira fidee moo bakka biraa fide ما إني برا يعني مليون تابوت ياتي milyoon taabooti jee fide فما بيرا في ما لا كمر يامال دلالة تباسي بيتي maalamu feeti mana dalaalaati baasee fide ayyee بودران فورا جيت ولا فاري niin fuudha jee lafaa ka'e boodisuma tanaa niin fuudhaa إذا درمان يجاول جالة بيتي isaan duraanuu biyya wal fadhan أنقول كوا ati kuban qabdummaa asitti amma gaa duuba niin fuudhaa jee mire atis gaa amma waa deemte manaa amma rakkoon hundi nu dhufee atis ilmoodha qabdaa isaaf ilmoodha qabdaa duuba gaa amma akka fuudhu goonamoo akka hin fuune goonamoo akka mire isaan amma jarri wal jaalatee wajjin jira ati waan kanarra maal jetta akka nama tokkotti ati kuma fuunetta obboleessa yoo roorroon tubsitte maatii yoo tikkan fuunettees askaraan ta'us maallaqaan ta'us jala deemeetii mataa isaa dhoosee
laal mataa isaa adda cabsee bakka lama godhee akka inni isaaf miyyoo sanii sadda dhabamsiise miyyoo isa siin laal gaddeebisee jabuutiidhaan gaas isaa isa siin laal suudiidhaan laal hara turkiidhaan dhabama isa godha biyya isa buusee akka biyya tana kan isaan hin dhaabbanne godha ati maal jetta kanarratti maaliin na gargaarta amma yaada qeebichaan eeggachuu jira malee sirra ammaa nagaraan ooguu jira beekadhu amma sibicharra hin maftii barbaade yoo abbaa mana kiyyaatii lakkii garaa laafaa feeti haaluma fuudhu lubbuu isaa baasinaan jettees niin dhaabbadha akkam jettati amma gaawwan dhiyoo zeenatti nagee gube sanis zeeti ayyee akka wanni garaa na gubetti isa gube jeetini gube beekte waan qulqullatti leetti maa qulqullatti itti naqin saniifuu ta'e nan kana jeetini nan kana jeetin taa'u jira maa mormaa bar mormarraa ayyee ariisi bagariifte ayyee niin qalattee yaadde duraan nan kana jeetini yaadee kaasaa yoo isaa qaqqabdii isaanii faraq maquma saahiba isaa ta'e jedhiifte bira jira saayimni isaa malee isaa irraa na qabee irraa na dhoobu ismaatu irraa si qabee irraa si dhoobu malee silaa akka keetiin ni qaltaa'u wallahi nan kana sodaadhuun qabu amma ayyee garaa na gube kanan akka inni garaa si gubee kanaan dubbii waa tiraatti ilaaluu miti amma duuba sanitti aaree nan deemayee amma manaanis siin gayaa miidiyoo sanis akka inni hin fuune jala buuneeti nam lama taanes anis akka hirmaaddee qub tokko dhaabee magaalaa kana keessa ammaan tanaa'u dhiingadda mana dhaqee girgiriinan godhe ni ajaa'ibte ammaas magaalaa kana keessa bakka isaan jiran tokko tokkottiin jala deemu jira beekadhoo na reessu jiran isaanii ammallee achi as baaseetiin akka isaan walii faallaan godha ammaatis siin galcha akkam jettaree kana malee wanni biraa wanni inni si godhe ni jira isa isanii barbaade isaasi. Andi isa ilmaan waayee fudhata. Ilmaan kee fudhata. Ilmaan bardeen gaddaa dhaqeetiin manguddichichi taa'u naaf inni wal finnee ilmaan fuudhinii jeena dhorkee bara. Ilmaan kajina fudhata. Dhageessa. Ati amma ilmaan kee fudhachuu feetaa miree. Amma gaa eegi ilmaan kee fudhachuu feete. Leengadda ammaan tanaa dhachi dhaqeetiin girgirii buuse manguddichiin isa jiru gurbaan itti si galche. Gurbaan achi si galchisan naaf inni haameeraa kaayitannaa waraabe gurbaan. Manguddiyaa manguddoodhaa. Harka wal keessaa qaban isaan lamaanuu amma saniifuu kam goonni beektaa ilmaan kee fudhachuu feetes ilmaan keetis si fuunee maallaqa waan ittiin guddiftus masruufaas waa hunda akka ilmaan ittiin nagee jiraatan ati amma booda hafeeti heerumta jechuudha. Kanaafuu waa takkaas hin yaadini anaas jala bakka barbaadde amma booda ni deemtaa saniifuu ta'isaa anarra dhiifte jechuudha akka obboleessatti siifin jarra diigatiitti na qabda. Rooroon takka gama isaanii sitti deemtu duraan dhaabbadha jechuudha. Ammoo wanni harkisi jiru waan tatti dhalaadhaan akka naftu yoo atummaa gaana akkana lolee kana na booda galtee na qaanye guyyaa sanii beeyta laata. Guyyaa sanii jechuuti yaafite tarumaa amma ilmaan keetis dhaqeetiin sii fuudhu wajjina inni fuunu. Isaa siggii ta'us geessineeti akkam jettaree masruufaan itti jiraattu waa hunda qabeenya isaa bakka mul'u goone irraa fuunu jechuudha. Dubbii itti jabeessinee dhalaan deemu jiraadha irra fuudhu jiraa jeeti si duubaan jira laal ati doosuma tana ijatti jabeessinaa barreessi. Itti jabaadheetiin miilatti fuudhee kattaa bakka inni lafa kaa'u isa dhorga'e ni taa'ame yallaa duuba ammaati maaltu si gaddisiisu jirame. Anama baanuma fayya kanneen yuutuub irratti galakkisa ijoollee akkatti jedhantu garaa nama balleesse. Ijoollee inni akkana yuutuub irraan olii gad deemu kana intala sanii ittiin telefaanatti sanii wajjin. Kanumaa garaa jiraasu jiraame. Kanumaa garaa nama balleesse. Waa firaanis reesoo wanta naasi booda jiraan Afrikaa rakkoon takka hin jiru bayyee. Amma deemiti firaara isaa teemmaan tana agarra fuula waameera dura oobara Allah. Ashama harka fuunee jirtu kun akkuma taraa dura salaamtaa isin gaafadhatti haati manaanaa jaalalaa taa'aa jirtu kana anis akkaan isinitti gaarra deddeebi'ee akkam goone obboleessi niin jee biyyoon fuula kaameraatiifis haariyaa kaameraa duratti dhaabbatteellee miidhaa fi waan gootellee ibsuu ni sodaatti. Takkanaatiin isiniin jaa haayee waan ta'e walumaan anis akka nama tokkotti dhaqee ilmaan sanis wajjin fuudhee ammaan tana isiin wanni guddaan yaaddoo ishii keessa jiru ilmaan ijoollee xiqqoo akkana yuutuub irra walii gadi hin deemee qilleensa kana akkana roraasu jiru kana qabeeta amma kanaas dhaqeetiin akka nama tokkotti harkaa fuudhaa isinis naa waliin ta'a naa wajjin hirmaadhaa chaanaala kana saabiskiraayib chaanaalli chaanala keessanii nu waliin tura.